ويا أخي سيارة جماعة ملك سيارة أنا قريتي قلقلان بتدجيتين جماعة بنايمي دلقا قلقلان بتدجيتين جماعة كانوا عم بتدجي سيارة نجيب تقويتي دلقا راي نارين دي لكم وانتا ميكم مناوي يا أخي أم بيجتنا كان زينتي وأصلا نمان دلقا وانين دلقوس سيارة ما في جماعة نار كافيتا أما دوا سيجارة تونس دوا جماعة كونس كوبتي دس نتيجة يدوا كمين دايا أخي كورلي منا هاي بيري قامي بيري نام بيفنيتي يو خرام موت يا أخي رواز كوبان كايا تيجاني وانجت والله جماعة دس نتيجة جماعة سيجارة جماعة دس نتيجة dalaga nasiti sarka afani ti malaka makuno juma wale mama le gashi da kare gazin kabu iwo isa enyu ran kan on biye tan on ke sa be wale an kalo te tin ke firas gara pa sakale da to rela barbate gete nama na ka jan jambo kashile wan kabu na ga chara birra سود مزني وده كامي أكيد نكا إسين تهديه برا أكسر رأي هما جمان دسنا تيجو كلا تلا لما بجاني حتى ها كنا هو ما دينجت أو خدين برا كاي بر بيجت خدين كاي دي ما برا كان جريني أوكي لكن تولي من ده ما برا أول هاي بقى أنا أكمل دلقان دلقان بريد بريد الرحمن تكون سبيران نبي أنيس بريد وخاي دي ما أتنقم ده كدلقته تكون دلقان ما ويان دلقان دلقان ما أنيس كم كاكجلتين دلقته أما في الرأي أنيس أكون أعرفه يكم جد كم لينو yaanni qaamman sana beektaa yeroo dhagaanuu gartee qoramee gurguramu godhatte maalleenis biraas taa'u na biraas taa'u faayidaan qabu maalleeni qaanis na bira akkana giutee jiraati imma amata lamaa walitti dhaabee dalagu jira dalagaa takka ati baan amataa fadhime amataa ursaa beemaa numa jiraa miree maalleeni numa jira walitti qabee waan ta'u gahaa amma akki taanu maallaqa خيار في خنا ولدي دانيتي لكن لا كده ما لا خيار خنا ولدي دانيتي تيريدوتي بيو تيريدوتي ده كده كقول توبين بقولوا كده تمرسني رجال رديف أما سنة في زلقة رجلامي أما فانك دلواني سنة رجلته جمهوري وان الرباب وان جماعة في مشان رباب نقول من تديفنيتي شباب خالد بادي في نهذا تيجانه دوين ماله mana duraan keessa fuuneen kan afirraa dhiibnee maal fuunaa miti achi gallee namumaan waliin beenu telefoonaa asirraan kaayyennu namumaan waliin dubbifnu nama kan ittiin ijaamnu akkasi qaamana imaaraarra ijaarree anis akka gicha mana lamarra ijaarree asiinis kiyya mana lamarra ijaarree akkasi fooyyeen akkami ayyaanni kun akkami siitee bareedaadhaa miidha أنا كسر خير هيك تراتي كم يد؟ أنا سوري هذا أنا كم جيت أنا رانج راو هاي تي يعني غنيا سكما بر خازاي بغيا بر نمني غريبة أنا كذا أكنتان الجلا بر نمني غريبة إيه أميت ومر مركانيت وما كان متاتي إيه أكن جندي غنيا سام كوتن نتبتو وناوا كذا أكذا هذا بريد ما نتلا هذا كم هو تقول أنا غنيا تكما هاي تي هو باور نافيتي dan apa tu? Akak tu kau kasih awak kasih terkasih ke guna kait ini juga terkasih di kami kau kasih ke awak kasih oh dan kemai asing kada muli roisa kada kemai bikaman awo berraim bergajibu begitu na amar tola lekin oh ngaji wala dan kau getah ini kau cinta ini kau tu cinta mana ada tu kau kalau kanan namin jadi cuma di cuma dan rai kau إذا أنت شيء قبتي ما كذا لا تيجي سلرة
Siyaman. Allah. Maali? Amma mai Teresa kan kuma nan gabbetin dalaga na mata ne ga dalaga ni bai ta dalaga da gizo ne dai. Siyara mana har gizo daga mana an jirtu. Fai an wai malai nan dai mu yaro zan kama daga. Malla gudda miti. Gizo na si ba kata malai jirtu nan jan. Ati firi barbaad? An firin barbado amalai ne an jiru. Hayyee? Gizo na manta an kanarraan jirtu gaanii dukkaana kaanii kutu sa'a sadii fi nusa yeroo san zaamaanis hin jiru. Kaaniin daga jeetiin gute. Osumaan as siyaaraa tana barbaade deemuuti. Sa'a jaafinusa zuruun itti azaan. Zaamee gabbaate? Sadii. Ati azaana deebite? Azaanaan deebi. Duba dalagaa midheeyte moo? Gizeen gaammaan tanan takkitti dukkaanumarraa oqaadhama namni kamsiinaa fi ishiriina kanaan namni biyya sana akkaanii beektanii. Hayyee? Gizeen ammaan tana abbummaa gartee nama maka furraa fuudhee ammaan tana gisuma sanii biyyaa dadhee bakkaan jiru. Duuba soo? Gizeen takkitti abbuuqummaan gizeesanii dalagaatti yaada. Hayyee? Gisuma san laftii yeroo san naa bariitee giseen amma achii ga'u jee bakka dalagaatti deebi'u. Aarisni ganna dhorke hin seeninii. Hayyee haayamee waardiyaa ganna dhorkee jii? Waardiyaa ganna dhorke giseen gaammaan tana dhiiroo maaltu tanaan dhufa jee giseen amma as isuma sanii nu wallolee amma maaliif na dhorkitaa dalagaan tun dalagaatiyya. Hayyee? Akkasitti kaasuun giseen asii olaa olaalu kabiraa keessatti dalagu jira. Hangan nama bitatanii? Hangasin nama bitatanii. Haaya. Tanatti mar jireenya amma wallaalee dalagaa waasila numaan dalagaa jimaa fi siyaaraa xiyyaa bira naan kottu kiraa fi bishaan waan mana keessaa tana ta'e waa hunda'oo takkaa baatii numaan dalagaa wannaa geesseen beektu. Waa dalagaa maallaqa guddoo daleedaa mi'a qoyyaa isa keessee maallaqa waan jema gosa? Oo maal jawaa godhama gammal tana firraa mana naadhaa waa jeetiin gara suutii kanaan deema jeetiin. Yetti fuudhaa takkasiiti. Oo akkasittiin bar. Isiin bakka xiyyal maqaan qiyyal nama miti. Ani kun amata beekaan bakka san dalagu jira. Qarshiin kaaddee lafaa qabu hin qabu. Firaa kanaahu maatii kana wal coreetiin nama kaaniif kaan irraa fuudheetiin waliin cufee akkasitti hunugaa dalagaa kun irraa na gabbaasanii. Duuba meemmaan tana waan siyaaraa xiyyaatiin hin qabu. Anaa qarshii sigartee siyaaraa xiyya bakka ta'an galgala bitadhaa jimaa bitadhee jiyeetiin irra deeffadhee taa'u jira. Maqaan aqii bakkaan an dalaguus gisee fidan gaammaan tana barkaa tanaaf mana naannoo itti jee firraan muka geessaa jeetiin firraa barsiisee dhufeeni. Meeshaa ifa qiyya gaati akkam jettamee yaada kan dhufa. Akkam jetta akkana jaa kun horii. Amma akkamtu fayyadu. Anka ni beektaa jireenya mana biyya teenya sanii biyya sanaan dhufa jeen dhufne suutiin akka jeetiin dhufe. Tasuutiin gurra na keessaa fuuteetiin biyyaa dhufe. Akka takkasiin ati suudiirra deemtaa dhumaa? Suutiin deema jeetiin kan biyyaanis kan biyya sanaan dhufa jee. Hin dhufneeti. Irraa hin bar. Jimaan inni toluutiti. Jaaraa biyyaa dhabeettiin arranta. Bakkaan ni addanaan geenye ni hanti isanii. Bakkaan biyya dhabeetti barjimaa akkattiin taa'u jiran agartu. Yaa booti. Asittuu kana suudii deetu daranii. Timira qortee baala timiraatti fanniftee imi fannisattee baala timiraatti imi fannisattee funyoodha guuteessa. Wanni rabbiin biyya teenyaafis baaraa fi suudiitti wanni yaman kaa'eef maali? Maali wanni yaman kaa'eef? Rabbii wanni yaman kaa'eef suudii baaraa fi suudiitti wanni rabbii yaman kaa'eef maali? Ati isa rakkoo keessa kutanii bal'oo sanii hin dhageenye? Asirraa barnoota fatanii achi dhagan. Nama asif faayidee suudiif faayidaa. Dibaati namni asitti uffata kun homii asanjooqii fudhatee deemuun achi hodhayte diba bar lamaa hin bultu. Hangama fulte kanaa hin bultu bara.
Barkaani beektaa numaan dalaga dalagaan beektuun eeggatee maallaqni kunis hangaan dalaguun wanna beektanii kuma 75. Maashaallah takkaan gadi kun dalagne nuti. Kuma 75 ittiin dalagaa. Weesuma gidaara. Hai, akkas hin jenneeti. Kuma 75 ittiin dalagaa dalagaa kana nutuusa takkaa gaditti hin dalagne. Mee kuma 75 gijee guutuu gijee fuudhee isa haa jirtu. Laala kaanii beektaa gijee kuma 75 fuudhu. Kuma 500 jimaaqii. Hayyee. Dhibbi afurii jaalaadhaa dhibbi takka karra 500 mireeqa. Hayyee kuma lama seene. Kuma lama. Kumni lameen tun kaagizeen ammaas 500 abamma achitti. Wajiin teengas jechuun. Wajiin tiyyaan kaaseeti ta bishaanii gaa dadabbareetumaan akkas goggodhaati. Bartana raayina baa wallaalee baatiis agarshaarii wata akkana garu. Taniin dalagu tana biraadhaan liqiin namaa baana seenti obboleessa kiyya. Liqiin namaa baana. Duuba obboleessa kiyya kaa wanni kana si godhee kaa duuba wanni jedhee tokkuma 75 wanni 75 jennaan nuti maalla wanni seete war guyyaan 2500 jechuudha 2500 irraa gidyaa 2000 kamaate 2500 kamaate 500 siyaaraa fi wanna fitte 500 dalaydee jechuudha maa 2500 matte 500 madda qaafirra. Barkaanii beektaa bara amma baa wallaalee dhimbarree lubbuun akkuma wantumatti asuma keessaa biyyuma tana keessaa deemi. Agarsiisa taatu meemmaan tana baatii tana kiraa baatii tana amma eenyu narraa qabalu. Tabaatii tana ammaan tana sirraa qaballa. Tabaatii fuula duraaf ammoo akka nuti deemnu kana deemuu qabda gaa woonaa fedhilee bee awwaal tanaafiin barreefuun tanaan waan kana galtee ni dhiifnaa nu qoffisaa wanni ni siin jiru nu akkasaa kana nu godhe laala kan godhe galtee akkatti isee ittiin jiru galtee amma mee narraatti himee meeqan kun akka nuti jiru itti himee birra akka yaqa teenyatan itti himneeti akka nuti jiru itti himna gaa'idee mee dhagee amma akka nuti itti jirru ani dalagaa tiyya kuma 50 ittiin dalaga. Kumni 50 qarshii kumaa fi guyyaadha wanni ittinaa geessu qarshii kumaa fi 600 fi riyaala 60 maali. Antanarraa amata 3 darbe numaan rafeetumaan cuma galee bakkuma dalagaa sana rafeetumaan baatitti guu 50 nakkannan 45 illee nakkannan numaan kaaya kiraa manaatiin kaballe gaafa zani. Amma eegaan gartee maalini mereena lama seena kanaan khamisarraa torbaanirraa guyyaa tokko guyyaa jimmataa kajaaniin qabe. Guyyaa kana gartee Oromoo nama keessa taa'u afaan ol qabee nama keessa taa'u jeetiin guyyaa tokkichaa kana 2,000 qaba. Malee hin tokko. Wanni fardiin godhees ilmi namaa guyyaarraa yeroo 3 nyaachuu qaba. Nyaata guyyaan kanaa miti. Sijaaraan akkasitti hin barreeffamne rabbii jiiboo jimaasa nyaata kana keessa hin jiru. Fatara laaqana hiraata. Kunuu bilaashi bakka dalagaati. Atis maan kana ni ana bakka dalagaatti? Aboo nyaanni mechaa naati barre anyaanni ol nyaata kana maa yaada duwwaa jimaa qiyyaati. Sijaaraa tiyya bakka inni irratin guyyaa bakka takkaan na oolchu. Guyyaa san dhabe garte waa takka. Bar tek daiman narra memman da duba kam tay na jetta amma obsi fi gedhiisi laal akkaanan siin jee kanatti maashaallah dalagaan ta'e bareedduudha jimaa bantu agarma dhiisi jimaa sijaaraa silaa akka dhiisuu hin danda'ani guyyaarraa firii takka taraa sadi dhugi. Firii takka taraa sadi dhugi. Akkan godhi dhaanfadhu akkasitti ni dhiifta. Dhiiroo akkasitti dhiisuu hin danda'anii. Itti yaadi. Amma kana isin jiru booda waqtee jirta. Mataan si garagalee. Jimaa kanas amma fitan amma arramata boodaas yaa godhu warra hanga kana qabee sijaaraa sittuun kan dhinu sirre. Hiiji.
Memmi qaasan joo fudhattee. Barka jimaanis biraa waadha. Gizeen siyaaraa yoo hin qabaadhee gartee jimaa uummati akkamiin sukkaran namni yaa. Aboo dhiisii siin jenne gaama nuti immaan tana gaaratti qajeelchurra. Achitti alqa jechuun jaanii nuti maqaan nu bu'a. Takaraa manaatii bitammaa si gargaara. Torbaan kanallee yoo sitti hammaattillee sirra dadhaabsina. Ammaan booda waan jimaa fi siyaaraa nyaatan dhiiftee dhiira ta'uu qabdaan siin jaa. Haa yoo danda'amte bira qalumaan barbaade isin dhufeenisi. Haa bar saayimni maluma walii dhaheeti akkasitti haala jiruuf jireenyaa wal garsiifatee karaa toora waliin deema. Eegee isinis hanqana agartee akkana seenaan jettan jimaa qiyyaatti qeeffadheetiin isin guyyaa torbaanirraa tarara guyyuu kamisuma jimmataa mireeqa. Egaa masati bilaashii dalagannee jimaa dalaginee tujjaarree maleera dabarkanne eegalleesanu. Bari yaa waan akka seensa'ine duraanii. Nuti ammaa ganama dalaga yaanaati. Jimaa dhiifnee jirra. Hayti mana kee dhagatummaan qamaaddooti. Amma malee waliin agarru riibaa yaana nuti garuu dalagaadhaaf teenya. Akkana ta'e isin jenna boo nuti waa gaara siin qajeelchinu. Akkanumatti waa gaara siin qajeelchinu. Fooyyee isin jenna boo. Aboo karaa rabsa jedhama karaa irratti. Anumatti himaadha time. Khalaas Abbar isin waan isin namata gartee isin namata meeqa qaatan taa'imatti ittiin qabaatan tuni biitinis akkuma qiyyaaraan jirtiin se wayin akkana see dubbii. Hayti memma bilallaali mee onnee dhaban sombaan namatti tajaajiiti mee onnee qabaatte si laallagaa. Dhiisimeeti hin dadhabu hin qabna. Firraa hin gaa'oo saayibban kiyyu. Nuti guyyaa bitadheetuma qaba. Guyyaa fi halkan nageessi. Akkasittiin jajaraa kadhagaa dalagaa dhiyeessanii mee isinummaa magantaa irraa dhagaadha yaaboo akkana jaatti. Goota biraas ni naati amma dalagaa dura amaluma kana sirreeffadhu deemi. Wantummaa nama agartee namaaf isaan wal lorki. Kanuma beeti. Oota akkanaatiiti. Amma itti deemi khalaas. Hayyee khalaas akkasitti mee isiniin nageen naaf oolaadha. Khalaas nuti ni rafnamme. Hayyee nageen. Deemee jiraate hayyee deemboo. Hayyee nageen naa oolaa. Waa biitii kira jiramatti hin jirtu. Wani amala qiyyakan sirreeffadhee biitti soo sumuni jimaa kuniiti. Sijaaraan baanamu ibiddi kunis kanaa irra ta'uu jira duuni. Biitti miliyoona meeqa qabna itti duubame himaan ta'e. Amala qiyyakan sirreeffadhee akka namatti haa jiruuti jedhame fooyyessee biitti hundinuu hundiyyuu. Yookaan agartee sammuu qabaate namni amala akka haala jiruu fi jireenya waa wallaalu ilmi namaa hanqas illee wallaalee ilaalan mukuma jimaa kanaafi ibidduma saniitutu wallahi qilee kana geessan qilattiin deemu jira hanqilee bu'ee agartee achi keessaa agartee xiqqoonnaa fi saayibba kiyyaa isaa jiraatanii hanqanumaa eegalan barsiisan jimaan kunis natti haraama. Siyaaraa isin dhuguu kana dalagadhee akka namatti akka ilmoo namatti kaayadhee waa hundaan godhadhee waan hin dalagadhee san gaafaan biyyattiin deebi'e ittiin bakka takka akka ilmoo nama sadarkaa barka ammaan abbaa qabeenyaatis inni naman beekne inni bakka iyyuu beekanii beekte hanga sadarkaa sanitti anis itti yaadee waan hin qabu ikkonoomiin itti fayyadamee karooraa fi waa hundaa'u waan mana keessaatti waan hin dalagaddoos akkartee akkasitti wal cinaa qabee akka naa wallaa dandeessutti akka namatti hin bulane akka fi bulee jette Oromoon akka kiyya bulee akkasitti meeshaa Allah harfuul duraaf nin fooyyoo jeetiin adda adda.